بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إدو جرتني هندي كيسانو سلامة ربي سنقافة شوفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون سجلي إيرو ميدياتي سجلين إيرو ميديا ودفنوان الدنيا قطور رجران كنا نو أورمياتي في godinoota garaagaraa akkasuma aanota fi gandoota keessatti sochiiwwan jamaatii wal qabatan kallattii mara irraa funaannee eeruu nu gahee isiniif eeruudhaaf waltajjii dirree istuudiyoo keenyatti argamna. Har'a qabxiiwwan gurguddoo nuti irraa mari'achuudhaaf istuudiyootti argamne eeruun teenya bitaa mirgaa walitti funaannee qopheeffannee dhufnee dargaggootaa fi sakaalaa isaaniiti. Dargaggoota maaltu sakaalee harkaa qaba yeroo ammaatti tarkaanfiin isaan addunyaa irra taa'ee isaa jiran gaarii haa ta'uutii wal qabatee dargaggoon uummata islaamaa kan naannoo nuti jiraannu maaltu sakaalee harkaa qaba tarkaanfii silaa isaan tarkaanfachuudhaaf isaan barbaachisu akka hin tarkaanfanne luka lamaan harka lamaan arrabaa fi ija maaltu qabi laata maaltu haguugee waan jedhu dirree waltajjii tanarraa argattu turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Kana wal qabatee keessummaan jajjabni tokko moggaa kootti argamu keessummaa kana wal barreetiniin kallattii maangara sagantaa keenyatti dabarra jechuudha turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ofii ibsuudhaan nuuf eegaltanii eenyuu jiru. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع بعد إن شاء الله تعالى رانك يا سيد جمال جرامة إن شاء الله تعالى أميرة كوبا سنترال الجامعة GCGT. Egaa jamaa dargaggoota musliima magaalaa Gobbaa Raamira isaanii qabanneetiin warra eeruu miidiyaa hordofaniif waa eeruu dhufne. Eerichi keenyas sakaalaa dargaggootaatiin wal qabatee wantoota jiranidha. Isa waliin mari'achuu feena. Sakaalaa dargaggootaa yogguu jennu dargaggoota keenya waa hedduutu sakaalaa harkaa qaba. Sanniin keessaa tokko fedhii lubbuu jala deemuun sakaalaa tokko. Lammaffaa akkasuma yeroo isaaniif fayyadamuu dhabuullee sakaalaadha. Dabalataan ammoo yeroo isaaniitti illee fayyadamanii fedhii lubbuu irraa bilisa ta'anii waggaa argaman irratti hudhaan tokko jira itti fayyadamu sooshaal miidiyaati. Kunniin hunduu wantoota dargaggoota keenya sakaalanii harkaa qabani. Kanarraan tarkaanfatees wantoonni akka Allahumma musta'aan akka zinaa fa'aatu jira. Obboleewwan rabbiin nu uuman dubartoonni illee jiranii sakaalaa dargaggoota irraahi. Mee wantoota kanneen qabxii takka takka tuqneetiin dargaggoonni waan kanarraa akkamitti of eeguu danda'anii wantoota kanarraa akkamitti sakaalaa kana bubbutuchanii caccabsanii yeroo tarkaanfatanii dargaggeessa sona qabu akkamitti ta'uu danda'a waan jedhu waliin ilaalla qophiidhaan. Inshallah. Mee sakaalaa dargaggoota amma ani eeree kana wal qabatee yaadni isin qabdan maaliin? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكما بوليس اللي يجب إساني سكالا درجة جدة akkasuma mootuyyuu wantoota dargaggeessa sakaalan kanneen keessa illee waan muraasa naa kaastee turte ammas jechuudha. Waan bareeda naa kaaste jalqabatti fedhiinnaa lubbuu naa kaaste tokkoffaa fedhiin lubbuu kun dargaggoota qofarrayyuu miti tokko dargaggoota keessatti illee hattan haa heddummaatu fedhiin lubbuu kun ammootuyyuu mathalan wanni hattan namnummaanuyyuu jechuudha. Ilmi namaa kunuyyuu wanni ittiin sakaalamu wanni rabbiin ittiin buqquree tokko kan jiraatu taate fedhii lubbuuti shahwaa waan jedhamu san jechuudha. Rabbiin mukkortiidhaaf godhe nafsiyyatu jira. Namni aduwwii qaba. Aduwwan namni qabu kun hedduudhas. Lakkaa'us amma fakkeenyaaf akka malee waan gurguddoo kanaa lakkaa'u. Aduwwiin namaa hedduudha. Wanni karaa nama maqsu hedduu. Wanni sakaalaa namatti ta'u hedduu. Wanni keessattuu shabaabatti sakaalaa ta'u hedduudha. Umriin isaa kun umriin shabaabaa qorree akkuma beekamu waan hundatu isa barbaada. Diin isa barbaada. Dhaloonni fuulduraa isa barbaada. Diinillee isa barbaada. Diinillee isa barbaadamu. Diinillee isa barbaada. Hattan wannaan fuulduraa akkasuma mootuyyuu utubaan uummata bakka shabaaba islaamaati. Akka jedhamu sun fakkeenyaaf haala uummata tokkoo fuuldura isaa laaluu barbaadde shabaaba isaa san laalta. Shabaabni kun sun maaliin sakaalamee jira laalta. Shabaabni sun maaliin sakaalamee jira. Sila taarika keessatti waan ajaa'ibaa kaastisee agarsiisa. Biyya Andalusi an takka. Ewa. Spain. Spain.
بيسون تاريخ نسي سكالة ججبان سكالمتي أمة إسلام جرى ولتي محمد الفاتح تو أركب الفاتح أكاسي إيجان أكمل تبغى إسلام أركبات مي سكالة رجوت هذه ما أعرف كذا في وانا مكاستكنا في كرات سيبرالي مي أفاني كابوتنا عفيتو صح تام أفاني كابوتني تام كسينجري زون سكالة درجوتا كيستا توكسي كازم صح مالي نيسين سوني waa'ee shahwaadhaa kaasee shahwaa san irratti ammoo iyyuu keessattuu dargaggoota wanni akkaan isatti ulfaatu tokko ka jiraatu taate fedhinnaa lubbuuti. Akkasuma ammoo akkuma siin jedhe san namoota hedduutu isa barbaadaa siin jedhe. Diinni illee hin barbaadaa jedha. Dhugaadha dubbii. Diinni illee hin barbaadaa. Wantoota akkuma amma reefati kaasisan seenaa keessatti achi duuba deebitee yoo ka qorattu taate jalqaba namni tokko biyya takka yoo jiskuu barbaade dargaggeessa isaa irratti hojjeta. Yoo kan kheyrii itti dalagullee taate biyya san kaasuu barbaade kheyrii san illee dalaguu barbaade dargaggeessaan hojjeta. Humna jirutu isa waan ta'eef jecha. Humna jirutu isa waan ta'eef saniin hojjeta. Amma ani walii gala wal haase wanni dargaggeessa kenna jedhu tokko maal jedhe fedhii lubbuuti jedhe. Lammaffaa saala. Fakkeenyaaf soota taqaaranii isaa jechuudha. Kan isaan wannaa isaa jiru, faallaa isaa jiru jechuudha. Dhiibbaa qabanillee. Baay'ee dhiibbaa qaba. Waa lama amma kun. Kanarratti fakkeenya fedhii lubbuu as jira. Akkasuma ammoo iyyuu akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhe hattan وجعلنا بعضكم ربي سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون نوت ما قافوا إيش يقوم كان يو غري كيسن غري أف مكرتي غوني أومي صح ربي مكرتي ما إيمانا ما كان حتى إيمانا ما كان غري دان غري مكري جرما حتى كل ما جرون تني فتنا داميري تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دار فتنات واميك ربي نوتي تقفا أكم زيرو نمك كيتي صفتنا تقاراني كيتي صفتنا في لبوت ربي سبحانه وتعالى صفتنا لبوتنا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي جديمري نبي الله يوسف وعلما صدفارة موتيو شيطان اللي ربي فتني هنقفا إني متى وواصلة أجوتي achiin dhufa inni garri wanni deemartu inni pirezidaantiidha hoogganaa badii keessa dheewwaa fedhiin teessee ajajji innis itti si ajaja wakadaalika takko ofitti baannee deemna tokko wakadaalika ammoo iyyuu nun alallee ka jirutu jira hattan shabaaba mallee wanni sakaalee jiru keessaa tokko maali bakka bilisha tanatti egaa wakaasuun keenafini gurbicha sharranyaadha namtichi dhugaa warra maasiyaa marabiisa diriirseeti badhaasa kenna furraangoo badhaasa kenna maasiyaa jajjabarratti akka rasuulli sagaalee akka rasuulli jedhan sani ilbiisiin kun wataadara qaba wataadara bakki inni irra taa'u bakka inni taa'utti qaba bakka hoogganaa guddaa qabanii hoogganaa kanneen keessaa lakkisaa jedhanii miti gadi lakkisa indiriirsa deema sakalla dargaggoota akkuma nafsi riskii rabbii soqachuu baanu kana innis riskii maasiyaa soqachuu baha hojii isaa kenname ka duraan gaafa rabbiin achi keessaa si ari'u bu'eenna jedhe akka jallisuuf uummata kana jedhee beeyta waadaadha rabbiin ammoo keessaa foo'eef garuu inni akkas maal jedhe illaa cibaadaka al-mukhlasiin jedhe warroota gabaroota kee gaggaarii kasiif jecha ka rabbii subhaanahu wa ta'ala ikhlaasaan gara rabbii deebi'an malee kaawwiin marama kiyya wannaa kiyya moonaa kiyya keessatti moonaa kiyya ofii keessatti hatta nama garii akka kwaasiitti taphataa amma laale mudoozii jedhaniin caaliman hedduu fakkeenyaaf kitaabota hedduu barreessan beektaa kanarratti nuun deemtii wanti talbiisiin jira wantoota hedduu ni jira ilmi namaa kun hatta wannaa qaba martabaa qaba sadarkaalee shayxaanni akkaataa inni ittiin jechuun sadarkaa shayxaanni ilma namaa ittiin sakaalu baay'eetu jira haasatan shabaaba fakkeenyaaf garii akkamiin qaba garii moonama isaa keessa jira moonama isaatti raree itti cufatee bira jira gaafa rabbichi keessa haasuun beenu rabbichi harka ibliisi rabbi haa baasu harka ibliisi rabbi haa baasu lammaffaa irratti immoo akkasuma ammallee tokko jedhe hin seensis hin baasa jalaba yeroo garii yeroo takkatti ol deebisa haada akkanumatti bakka waliin taphataa oolanii jecha zabzabiin akkanumatti
takka ijtihaadoof godhee baharka takka itti deeffata haala kanaan garii ammootuyyuu kama inni quduraa irrattuyyuu hin qabne akka ambiyoota akka saalihoota ibaadaawwan gaggaarii kanneen humnatti hin qabu. Kanaafiyyuu shabaaba kennuun inni tokko kanniini fedhii lubbuu jaraa bahuu dadhabu. Keeydiin shayxaanaa rabbiin hatta maal jedhe inna keeyda shayxaan kaana daciifa. Keeydiin shayxaanaa yaadha jedhe rabbi. Laaftuudha jedhe nama rabbitti ergatee injifachuu barbaadeef keeydii shayxaanaa badaadha. Laafaadha. Baay'ee laafaadha. Sakala shayxaanaa osoo irraa himne kitaaba itti kaa'e wala kitaaba itti kaa'e bal'ina isaa irraa ilaalee inshallah gara dubbii seenaa hundatti deebine sakala dubartootaa jennee soota qaaranii isanii jecha wanni sun xiqqoo asii waliigaltee shayxaana mallattee waan sani waliigaltee amma rasuulli alayhi salaatu wassalaam isaan illee hawwata kenna kana bara gaafa jennu abbootu garuu rabbiin ammoo jaraallee nu mokkore. Era bara dubbiin teessan inshallah kan deematiin isin qabnetti hambiteenna isaan rabbitu nuuf uume akkas nullee isaaniif rabbi uume akkan isaan malee wal guutuun hin danda'u. Hawaasni nun ijaaramu. Ati amma gangalattee qottee maarashaa lafatti dabarsitee achi ol biqilchitee haamtee maal jettee biqilchitee yeroo rabbi biqilcha itti ifaajee galchuu dirqama qabda. Akkan Waan ati galchite immoo tottolchanii sii fiduun isaani. akkan Ati muuxannoo waan sanii irratti baay'ee qabaachuu dhabuu dandeessa. Sun waan biraatiyyuu daa'imman irratti kunuunsa kun gahee hojiiti wal malee guutamu namni. akkan Garuu akkamitti isa kana walitti ta'uu danda'a? Egaa dalagaa haganatti wal utubanii waliin deemanii wal malee jiraachuu wal malee wal hubachuu fi wal malee tarkaanfachuun jireenya keessatti egaa hin danda'amne. Tokkoffaan akkatti wal sakaalantu jirallee akkatti wal hiikaniitu illee jira. Tole. Sakaala warroonni amma wal sakaalu kun Tole. gaafa furmaanni isaa sakaalaa kanarraa hiikatti deebi'uuftu jira. Nuti miidiyaan keenya miidiyaa eerooti. Eerraa akkamitti akka wal sakaalan? Akkitti wal sakaalan warra raasan. Tole. Wal osoo karaa halaalaatti hin gahin Saa. jidduu kanatti connection yookaan mootuyyuu relationii isaan qabantu hin shaagale. Walitti dhufeenyi lamaan jechaadha. Kana jechuun ati fakkeenyaaf namni tokko Saa. gaafa jedhu fakkeenyaaf jaalalloo baafachuutu mala. Namni ni jaalata. Akkasiin Dhugaa. dhiirri dubartii jaalata dubartiillee dhiira ni jaalatti. Tabiiciidha. Tabiidhaan tabii yookaan ammoo waan uumamaan jiru. Namni kamuu bilisa irraa ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf ati jaalattee yoo naan jette ani nama waa jaalachuu danda'u hin jaalatta. Garuu akkamitti jaalala kan akkamitti karaa halaalaatiin yookaan ammoo karaa Ariifachiiftee barate. Jaalattii bitatee naan jettu. Irrifadhe. maal ta'e? Subhaanallah. Amma ka dubbii tana siyaa fixuuti. Saa. Gaafa haala kanaan ka deemu taate Yaa. gaafatti sakaala walitti hidhantu jira. Akkasuma ammoo iyyuu waan girlfriend jedhamee beekamu tokko ni jira. Aywa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo atachuu hin gahiin Aywa. hatta rasuulli maal jedhan yaa ma'ashara shabaab tazawwajuu jedhanii yiwaaman yaamichoo dhiyeessan rasuulli. فمن استطاع منكم فليتزوج حديث لما مرتو بيكو قراءة ولا من حديث عجائب بيكا كان حتى كل شباب بيك حديث كان وجي رول جدا أبيتي قالوا وقامت يا ربي سبحانه وتعالى وني كن سكان لا غافته مي ربي مال في دقة قبل يا أيها الذين آمنوا غافة جدي ربي وامي شنو قالوا يا إلما لما إجا كيسان قد قبل جدي مي ربي رسول الله سنة كسر ربي سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم جريمتي إجا إساني قد أبسط يجري جري ربي سبحانه وتعالى كل أما إجا إساني قد أبسط يجون أتي سكالا سنيتا كنسيني Steppi takka rasi dhugaa. Steppi tokko rasi dhugaa jira jechuudha. Sakaallaan wannaa wal fakkaatu kanaan akka hin adeemsifamneef Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa sii godhaa jira. Gaafa jedhu Arguuni. ija gadi qabadhaa gaafa jedhu yoo ijji garte waan booda san dhufu Rabbi beeka. Gabricha isaa kana Rabbi akkaan beekaa miire waan ijji fuutee qalbitti kennitu kana Rabbiin akkaan beeka. Kanaafiyyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wantoota kanneen kaahee jechuudha. Wantoota kanneen irratti ammoo waa hedduu kaa'uu jechuudha. Siigalee sakaallaa kana jala wanti beesu fakkeenyaaf zawaaja jechuudha karaa halaalaatiin. Kunniin nama ammootuyyuu akkasuma ammootuyyuu fuudhuu hin dandeenye yookaan immoo anjaa hin qabneef jalqabumayyuu namtichi sun akka mareef jenne kana wantoota Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti ajaje kana gochuu مثلا بغض البصر خاصة في هذا الزمان صعب جدا
ijimmoo iyyuu qaqqabachuun haga yookaan makiinaas dho'isuus takka beekte. Ati ol jettu haraamu malaalta. Gajjatullee sanuma. Wanni Rabbiin subhaanahu wa ta'aala rahmata godhee fi hadiis jaabirratti fakkaata. Namtichaan tokko gaafateeti rasuula rabbi ani nadaritti fudhaa jedhe. Nadara fudhaa irraa rasuula gaafate. Yaa rasuula rabbii nadarri yookaan mootuyyuu laalchi dingataa akkan maalitti lakkooyitaa jedheen. Fakkeenyaaf ati situu dubartii halaal siin taane takka ol jettee ilaalte. Garuu yeroo san qasdiin ilaalle hamiltee ilaalle. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ija kee gaddeeffadhu yeroo sanitti jedhanii. Tokkoffaan suni sii fi gaddeeffadhu ija kee. Si galee ija kee gadi deeffadhu eegas yemmootuyyuu lammaffaa sun ammootuyyu maasita jedhe. Maasita jechuudha. Si galee tokkoffaa talaalti sun qasdiin ala laalte. Irra sii darbe rabbi. Gaafa lammaffaa laaltu ammootuyyu maasita sirra katabama. Haa jechuudha. Kanaafiyyuu inshaallahu ta'ala waa hedduu kaasuu ni dandeenya. Waa hedduu kaasuun ni danda'ama. Nuti akkuma jalqaba irra tokko fi yaallee heerra malee heerree kaa'uu hin dandeenyu jalqaba rabbi heereera. Waan heerame san qofa eerra jechaati. Inshaallah. Kennaalee miidiyaa eeruti waan isin eerre kanarraa sakallaa dargaggootaaf ta'u kana irra of eegdanii dawaa nuti asirra dubbanne kanaan fayyadamuudhaan irra hedduun sakallaa keessa dargaggoonni jirtanii ni fayyitan jenneeti yaaddanna. Fayyaa sakallaa tana jalaa nagaa ittiin baanu rabbi nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa biraatiin walitti dachaanaa wal argantiin yoo duniyaa tana gadhiifne jannatul firdaws haa ta'u.